Wajirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa sagantaa piroojeektii Bikaatiin dargaggoota leenjisaa ture keessa dargaggoota 1806 shaakallii hojii irraatiif dhaabbilee misooma garaa garaatti dabarsee kenname. Saganticha irratti ministeerri deetaa ministeera hojii fi ogummaa obbo Solomoon Sookaa dabalate hooggantoonni sadarkaa naannoo fi magaalichaa kan argaman yoo ta'u piroojeektichi walta'iinsa mootummaa federaalaa fi baankii addunyaatiin hojii irra kan oole ta'uun ibsameera. Dargaggoota hojii dhabeeyyii 2200 ol Projektichaan leenji'aa turan keessa 1806 dhaabbilee misoomaa garaa garaa keessatti akka shaakalan ramaddiin kennameera. Dargaggoonni kunis shaakala hojiirraa akka xumuraniin qacaramanii carraa hojii kan argatan akka ta'es ibsameera. Kantiibaa itti aanaa fi qindeessaan kilaastera dinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyos Sobbooqaa bulchiinsi magaalichaa hawaasa ogummaan ga'oomee fi carraa hojii uumuu danda'u uumuudhaaf hojjechaa jira jedhan. Bulchiinsi magaalaa keenya galmoota inni qabatee jiru keessaa galmoota gurguddaa arfan keessaa tokko carraa hojii uumuu yookiin wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf wajjin dhimmoonni wal qabatan xiyyeeffannoo guddaa kennanii hojjechaa jirra. Inni lammaffaa akka galmaatti qabannee jirru ogummaadha. Hawaasni ogummaa qabu carraa hojii uumuu uummachuu akka danda'u hawaasa ogummaa gonfate ogummaa qabu uumuudhaaf wal qabatee hojii hojjechaa jirudha. Inni sadaffaa entrepreneurship yookiin hawweessummaadhaan wal qabatee hojii hojjechaa jiru baay'ee bal'aadha. Inni arfaffaa e-governance wajjin kan wal qabatu qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu gabaasa dhiyeessaniin marsaawwan darbanitti sagantaa piroojeektichaan dargaggoonni leenji'an 75 ol hojiitti galuu ibsaniiru. Milkaa'ina isaafis ga'een dhaabbilee garaa garaa fi qooda fudhattoota olaanaa akka tures himan. Ministeerri deetaan ministeera hojii fi ogummaa obbo Solomoon Sookaa dargaggoonni carraa argametti fayyadamuun ittiin of jijjiiruuf hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. ሙያ ነው ዋናው ነገር ክህሎት ማዳበር ነው። ክህሎት ካዳበራችሁ wanti barbaachisaan ogummaa gabbifachuudha. Yoo ogummaa gabbifattan akka jireenya keessan jijjiirrataniif kaayyoo qabaachuu qabdu. Sagantaa piroojeektii kanaanis ofirra darbuun nama biraaf nangaa ilaalcha jedhuun hojjechuun nurraa eegama jechuudha. Hojjetaa fi hojjechiisaan karaa salphaateen akka wal quunnamuuf piroojeektiin Bikaat carraa uumeera kan jiran abbootii qabeenyaa saganticha irratti argamanidha. Inni guddaan dargaggoota faayidaan inni kennu keessumaayyuu ijoollee kutaa 12 fixatanii achi booda abdii muratu. Carraan biraa akka hin jirretti ilaalu. Yeroo ammaa ammoo skill training jechaan keessumaayyuu ogummaa horachuun qabeenya guddaadha. Professionii guddaadha. Barnoota digrii qabaatee maastersii qabaatee doktoreetii qabaatee isaan qixatti wal madaalanii isaan qixa isaanii olitti ogummaa qabna jedhaniiti konfideensii akka isaan horatan taasisaa jechaadha. Asirruun sarratanii naaganii naba. Hojjechiisaan yeroo hedduu hojjetaa barbaadu hin argatu ture. Namoota ogummaan gahooman akkasii argachuun ammoo hanqina jiru kan hambisudha. Dargaggoonni dubbifnes gama isaaniin carraa hojii argametti fayyadamuun of jijjiiruu fi ogummaa isaanii cimsachuuf akka hojjetanis dubbataniiru. Ani walumaa galatti ogummaan barbaada, ogummaa barachuun barbaada. Namni ogummaa qabu nama harka tokko qabudha Oromooni. So kanaaf ogummaa kana birrii barbaachuu doon taane ogummaadhaan ogummaa baradhee ogummaa kanaan hojjedhee birrii argachuun barbaada. Walumaa galattanii ogummaadha kan inni barbaadu. Bakka ramadametti seeraan amalaan saatii koo kabajee hojjedhee of jijjiiruun barbaada. Anaaf leenjiin kenname haala gaariidhaan haala namatti toluun fudhannee jirra. Lammata irratti namni tokko baratu malee waa tokko hojjechuu hin danda'u. Amalan dur qaburraati xiqqoo fooyya'insa argadheen jiran gama kootiin jechuudha. Erga leenjii kana fudhadhee booda. Gara fuulduraattis immoo itti cimee wanta barbaachisaa ta'e hojjechuuf kaayyoon qaba.